Jiil Baayiden yeroo abbaa warraa isaanii Joo Baayiden ittaanaa Prezidaantii Ameerikaa turan biyyooti Afrikaa kan daawwatanii turan yoo ta'u rakkina namoota humna hin qabne ibsaa turan. Ardii Afrikaa keessatti mooraa baqattootaa guddicha akka ta'eef Keeniyaa keessa ka jiru mooraa Dadaab keessatti bara 2011 akkas jedhanii dubbatanii turan. The mothers are bringing their children from Somalia walking sometimes 15, 20, 25 days and haadholiin ilmaan isaanii Somaaliyaa irraa fidaa jiru. Miillaan yookaan lafoo yeroo tokko guyyaa 15, 20, 25 deemuun karaa irratti ijoollee isaanii dhaban. Ijoolleen du'an. Kanaafuu wantan gaafadhu lammiiwwan Ameerikaa tarii harka isaanii akka hiixataniif yookaan gargaaran gaafadha. Sababiinsaas haalli iddoo kana jiru hamaa waan ta'eef. Yeroo ammaa giifti dureen Yunaayitid Isteetis ka ta'an Jiil Baayiden torban kana Keeniyaatti deebi'anii jiru. Kana malees Naamiibiyaas daawwachuuf jiru. Kunis erga Yunaayitid Isteetis waggoota 13 dura bilisummaa ishee gonfatte as giifti dureen Ameerikaa kana gaafa gaggeessan kun ka jalqabaati. Jiil Baayiden dubartootaaf daa'imman irratti xiyyeeffachuu bira darbee dhabamuu wabii nyaataa hamaa kan ammas Afrikaa bahaa qabatee jiru irrattis qiyyaafachuuf jiru. Ji'a muddee darbe keessa Prezidaant Baayiden rakkoo kutaa sana mudate ittisuuf kan oolu gargaarsa namoomaa $2 biliyoona labsanii turan. Yeroo sanatti akkas jedhan. Assistance is going to help ensure that children and families don't have to go to bed hungry. Gargaarsi kennamu ijoolleef maatiin utuu beelaanii gara ciisichaatti akka hin deemne mirkaneessuudhaaf gargaara. Daawwannaan haadha warraa Prezidaant Baayiden yeroo baay'ee mala tarsiimoo yookaan maashaa Prezidaantummaarraa faallaa ta'e qaba. Sababiinsaas gartokkoonsaa akkuma Jiil Baayiden ofii isaanii akeekan san aangoo raawwachiisuu fi sagalee filattoota Ameerikaarraa aangoo naa kenname hin qabu jedhu. I know that I wasn't elected, but I knew that I had a part to play. And as spouses, we serve. Ani hin filatamne garuu ga'een taphadhuun qaban ture. Akka haadha warraa tokkotti uummata biyyoota keenyaa tajaajilla nutis. Mitiiree yaada garaa isaaniif abdii isaanii dhaggeeffanna. Dinqiiwwan xixiqqoo kan gara laafinaaf arjummaa ollaa gidduutti raawwatamu dhugaa baana. Yeroo hawaasaaleen walitti dhufan maaltu ta'uu akka danda'u ni beekna. Yeroo kaayyoo ofii keenyaa callifnee hojjennu hagam jijjiiramuu akka danda'u jechuu kooti. Giifti dureewwan Yunaayitid Isteetis akka waliigalaatti ardii Afrikaa irratti simannaa gaarii argatu jedhan Yuunivarsiitii Ohaayoo keessatti Piroofeesara seenaa dubartoota Ameerikaa fi seenaa waa'ee saalaa akka ta'an Kaatiriin Jeelsen. Kunis tarii Prezidaantiirraa faayidaa waan qabaniif ta'uu danda'a jedhaniiru. There's just going to be warmer feelings toward a non-politician who's visiting than a politician because there may be strings attached. Nama siyaasaa caalaa nama siyaasa keessa hin jirretu daawwannaa yeroo geggeessu miraa'oo ta'e qaba. Sababni isaas waan itti hidhatutu jiraachuu mala. Gama biraatiin bulchiinsi Baayiden weerara Raashaa ilaalchisee Afrikaan Yukireeniin akka deeggartu sossobaa akka turan yoo ta'u dhiyeenya kana ministeera maallaqaa akka ta'an Jaanet Yeelen gara Senegaal, Zaambiyaa fi Afrikaa kibbaatti ergeera. Akkasumas ministeerri haajaalaa Raashaa bara kana keessa kan Raashaa yookaan gamtaa Sooviyeet duraanii waliin hidhata seena qabeessa yookaan ilaalcha gaarii qaban kanneen akka Maalii, Sudaanii fi Angoolaa daawwataniiru. Chaayinaan ministeera haajaa alaa haaraa muudde imala isaanii jalqabaaf gara Afrikaatti ergite. Kunis mallattoo fedhii guddaa sabni sun ardii Afrikaaf qabu agarsiisee jira. Daawwannaan giifti duree Yunaayitid Isteetis kan Jiil Baayiden roobii har'aa kan jalqabamu yoo ta'u guyyoota 5 turaa jedhamee eegama.